Yoya mas yoya almana ya fakirta maratu na ganye Kenya kawaka ko Oromo mada ko na ramade san hada kabu warre sani bari hefille akabnu bultan warre sani de hefille akabnu ultan. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب كفونة نورو قريبو على نفو وبركاته شباب بديا. سجنتات يتعرضتي سجنتات يتعرضتي كسمة لمتي موردي ماتي شباب بديا كنتان وبناس كريك أبني سيدي هنجرا هيو سيداتي فكر منتلت انتلا سياساتي وان أما ديما جرا راجا بكهدو سال إمرتشيف نتي ياده ساني راك أيبنا أكن ولين تبتنغا أبدي قداك أبنا مكا دارم تشتنغا والغافنة كانت الأغانق سغتاك جاسنا وبناس كريم سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أنا دفو السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بغانا كانوا يدر هيا بغلغانو دفتني غاسمانو بيتي افيراتي جكا بجاني يروتي سن اسا غوتني اسرتن اركبو كيسني فدا غلطو ما سن جنة المانا يا غاولين هاترو سغتات تينيا غافي بيتي تراسو ديم نو مخينيا هاتاتو مخوم سكلو تاتوف بكون دوا والفقات تينيا تونيس وان براتي والفقات تقبدي أتشيني غا كوم سوال النانو لنترا المانايا غا لولا بيتي غافة درقيراتيس لولي نمتوري أمو لغارة بيبس دي لولي درقيرا لولا أما شعبان كيسا سينتي غوني وان والفقاتو يتوي درقين إذا قد قامو مهدته في أمة الدواسة شوي يكمو هوغا بيتي لما دورة دلقة مساني أرون لغا I think فولدراس نمو متاتو كبتا يتوا يادا شوي وان ججب دوراتو أمة تقرارة توجتم وان ججب دوراتو أمة جانكا أمة أورورت اللي وجتم تيتين دي بيا تيساني توغان دي بيا मैं बाती जादुरा बनासर उदोसिंजे शाबी आफी वैयाने वली इंदलागुन ओलनी वली यादा सा कबाचा तो तुर्रामो इरगुद्दा नमाती बेकन impossible जाने चुकी स्टालिन खारा तरा अस्मरा डके बातु मल्ला मधुरो हाचु तुरे अबारो तुरे शाबिया गावे शिफ्ट गोडू जरा नमी खंजले अरकु कबनी यच्चु बर्बादेती गाफिन कियम Isaiah safar keda umada bekal nama dulle dubbi ajar jaru miti churi nama wan lumaterati haso gabab dugol gafa finfinne do fe game over gen bekal game over insan te genocide fi de churi genocide tigray dubaja chudan de nyara oromumma ya chuntoni akuma game over insaniti lapsi genocide ti anutif ka umsaytu yandenya tok lama fa wani duran beite shalagidan ha somato te fanno TPLF fi shabiya wani janusani gurmu shadurun projecti isa fitate beite waras demudaf wan dinina nukhani fakatu hiya chuhiya hasoni Isaias aforqeda ummanni oromoodha akkami fudhachuu qaba seriously fudhachuun qabnu saniifin as deemu jira akkuma wayyaanetti game over jee dhaadate sani ija sani ilaaluu dandeenya jechuudha. أما دبين كن دبي فولة توقف على لام دندام ممتي دبي قدّا واحد دوت اتحاد روجا تقرر قفل على سنين إبسون دندس akka ati jette sabnis sem warri kushisin balleessuu deema waltajjiin keessan ana mataa walitti isin qaba dirmadhaa kootaa jechuun sanyii maqaa dha'ee that is genocidal incitement sun duguggaa sanyii labsuudha sun amma warri anlooyera miti warri heera namni maqaa namaa balleessu defamation jedhanii namni defame nama godhu tokko yoo
miidiyaa irratti bahee maqaa si balleessee fi yoo akkanumatti afaan badaan karaarra dhaabbatee siin jee tokkoo miti. Akka namuu dhaga'utti maqaa si balleessee akka namni kabajaa ta'e xiqqeessu akka namni waan kee hin bitanne piroodaaktii kee ta'uu mala waan guddaa irratti akka namni hedduun dhaga'u yoo si godhe namni tokko balleessaan isaa qixa sanii ilaalama jecha. Yoommoo reediyoo yookaan televezyiinaan prime time yeroo namni hedduu waan san dhaga'u fuudhee namni tokko achirratti si gadhiise qixa sanii ilaalama dubbiin. Amma Isaayyaas Afawarqii the most important national day uummanni Eertiraa guyyaa dhaggeeffatu guyyaa kabajaa bilisummaa gadi bahee poolisii speech wanni sun akka amma Ameerikaan gartee Ameerikaan fan amma gartee adrees godhan kana wanni gartee state of the union address jaanii haasaa akkasiiti is a policy speech. Kuushi fi manni kuushi sinitti dhufaa jira warri laga gama jirtan Tigraay fi naannoo Amaaraa jirtanis anaa fi isinis tokkuma waliin dhaabbannaa kuushota kun politikaa miti kun. Kuni genocidal incitementidha kun. Sabni wanni kun haga ammaa kalolaa jiran warri faannoo ribeelolaa miti qabsawaa mirgaatii miti maal jarri kun ani odoo waan faannoo mirga isaaniitiif qabsaanii an dura naatu deeggara faannoon kan jechaa jiru naannoo Amaaraa keessatti mirgi kiyya dhabee miti masaraan Minilikta abbaa keenyaatti nu malee namni biraa taa'uun qabuudha ka isaan lolaniif Amaarri miidhamee Amaaraa bamaanninatu ba'imaanatu sinjaan Kaayyoon keessa maal yaati jetteen biyyi tun gartee biyya teenya masaraan tun masaraa abbaa keenyaatti sa'a 24 keessatti deemnee qabachuu qabnaa jedhan. Kaayyoon isaanii aangoo dhaalmaan itti dabranii biyya bulchuudha. Imperial political order san deebisanii saba Itoophiyaa irra dhaabuudha. Mirgaaf hin qabsaa'an. Wanda birsan deebisuu deeman malee odoo haala kana keessa jirru walitti hidhatee jarri kun amma asin dura waggaa lama dura 2023 miidiyaa kanarratti haasa'een jira. Miidiyaa kanaaf miidiyaa biraatiin beeku baasuu dandeessan. Waggaa lama dura jarri kaabaa kun waliin galu jedhanii yaaduun qajeelaa miti jeetiin haasa'ee jira. Wama santu ta'e. Amma kun yakki duguggaa shanyiidhaa Oromoo irratti labsamuu dura Oromoon kana beekudha. Dura akkamittiin waan kanarraa if baraaraa akkamittiin balaa kana jala dabraan dubbii biraati. Kan dura Oromoon amma ka dura wanni Oromoon beekuu qabu akka duguggaan shanyii irratti labsame ta dura maal goonaan dubbii biraati. Ableen isa qalu akka already qolaa bahee jiru akka murtiin du'aa itti godhame akka isa balleessuuf waraanni ijaarame akka labsiin duguggaa shanyii irratti saganteeffame irratti kaa'ame warri political activist, political elite, political organization, government, opposition, one petajein Oromoo namni ta'e dura ergaa kana argachuudha qabu. Akkam taanaa maal taanaan dubbii biraati. Labsa jenosaayidii kana Oromoon beekee wal dhageessisee murtiin du'aa itti kennamuu beekuudha qaba Oromoon. Asirraa ka'uu qaba wanni martinu. Mariinis qophiin ati gootus jala ciisee lakki mataa namuruu ablee qarate kanaan jettee yoo murteessites lakkii firran baraaramuu qabaa jettes mala akkamiini akkuma amma duraa kan akka namuu amma gamana bahee dhagaa walitti darbu kanaan kana keessaa bahuudhaaf deemna. Mala maaltu nu baasu jechuun dubbii biraati. Ergaa kana Oromoon argachuu qaba dura.
ergaan kun Oromoo hunda bira ga'uu qaba. Asii kaawwanni martinu dura kanarratti walii galuudha. Dura kana wal dhageessisuudha. Labsiin kun Oromoo irratti labsamuu dura namni walii galee Oromoo gurra bu'uu qaba jechuun barbaada. Akkam taanaan asirraa achisuudha. Aye. So qabxii bareedaa hafte. So I think jecha kanarra jabaadhaa barbaaduu nama dhibaa jechuudha. Abba gabaabduutti wanni ati jettu beekee already beekee days of sentencing barreeffame qalamni itti barreeffame illee goggogee jiraadha. Raawwiidhaa ifachaa jira malee already jarri waan nuu qofaa motiivin kushittu murteessanii jiranidha. Oduu irratti dalagamte nu biraa hojii kuttiidha. Gabaabduutti tana keessatti beekanu anyway tana fubaraan seven waan amantiitii waa hedduuf keessaa qabdi jechuudha. Koodiidhaan qineedhaan dubbate namichi. Qinaan dubbate kaardii hedduudhaaf keessaa qabdi jechuudha. Makuushii fi samaa jechuun ilaa gara amantittuu bal'ifachuu isaanii mala ugaa hadhoote sanis gaa suutumatti eenaa jechuudha. Maaliif beekadhu wanni garii ta'a afaan hin jaanirra tagaraa keessaa qabaniitu guddoo jaa kitaabni jechuudha. Ugaa dur dhageenye jibbaan Isaayyaas Afoorqeedhaa ta'a afaan hin jeerra summii garaa jirtuutti raamtu. Kan akka garii beekuu qabdan. وما تخفيهم في صدورهم أكبر جيبتي إف دربة سريرة تجراخي سدوا فتنيتو رجب دو أرمون تنبيه كبار دوبا هيجا أما ركون قدون جوتو وبناس خلي ونيس هاجي تاجران جرانا بيتي دعاء فرتينو قدامه هذا هذا مرمن نخالي نفنيسان تيني أينا هيدا Haasonummaa keenyaa'u akkamitti lubbuu teenya baafnaa akkamitti of baraarraa ta'uu qabaadha amma garaagarummaan tokkolleen miiza gubbaa dhufuu hin danda'udha. Wanni miiza gubbaa dhufe hundarraa kanarra ulfaatu hin jirudha. Ammoo hoggaa mooraa teenya keessa laallu mooraa teenya keessa dibbeetii jiraa'u jechuudha. Haasonni deemaa jiru keessa honestly qabsoon Oromoodhaa deemteetu بيتي شليلا أبلو في شليلا أبلو تديبتي تشوية فارو هجونوتا مورا خنا خيساس نما دونفاتو كيف إنه جارمي أمتي جمنا الرايل عرب صوفي فارونيس odoo Isaayyaas akkana dubbatuuti yoo amma social media kana dhageeffannee miidiyaalee laalle gareen dhahaa guurattee wal aajottu tuni aboo nulachuu warra qaluu as deemaan dhufaan jirtu jechuudha. Wani nuti arkaa jirru akkami abaluun kiyya tuqamaadha. Ina guddaa beekee wannummaan mufataa jiru. Wani bikitti irraa shubbisaa jirani. Hoggaa gara jaarmota paartiilee keeyyatti hoggaa dhufne waan ati jette kana irraa dhageenyani abaa irraa. Tafaddaan maatar waraqaa baasan mombaafni isaanii yoo baasanii jiraatan naaf sirreessita. Kaafaa irraa illee sadarkaa ati makeessi kanatti beekee extremely alertiin tanan dhageenye jechuudha. Gara warraa illee waan alertii akkasiin dhagarree irra guddaan namaa Oromummaa maal fi yuus godhaadha. Oromummaa yuus godheef hin goone biraama dubbiin. خلوه فيفو بيته دينجر وتصدم وخن سلبيسون فقط لا في سني over simplification فقط إسحاقياس أفورقيدا جنسادي لبسه أكيد هم أبو سني ماله أورمون ما يجون أورمون نتجتودا أكوبا تغراوين نتجتودا تيتها دي vocabulary تنام والله لنيو فكيسنه خروف فيفو مسليد والقولنا فكاتي تجري أكملتي جتة أورمون ما جو سيوز قدي أديرو clearly ونني هاسواجرو برنومتي كوشوفو صداق أبنا دمنتي